Gam jirtuu maatii keenya nagaa keessanii jecha guyyaa darbee development of respiratory system paartii waanii hojjennee turre amma paartii 2 walii hojiitti fufnaa jechuudha. Paartii waanii overview isaa goonee turre qaamota respiratory tract organic keessatti argaman hunda isaanii masilii isaanii gilaandii isaanii epitheliumii isaanii membrane wantoonni achi keessatti argaman smooth masilii isaanii mukasii isaanii eecha akka dhufan overview goonee turre paartii waanii warri ilaalin paartii waanii galaalaalaa hojjetameera kun paartii 2 dha jechuudha. Paartii 2 irratti immoo orgaanii tokko tokko itti fufne jechuudha. Orgaanii tokko tokko fakkii kana dubbadheen ture yeroo darbee fakkiin kun egaa akkuma argitan asirraa ka'a funyaan keenya irraa ka'a jechuudha. Funyaan keenya irraa ka'ee dhufa kan jala kanarraa morma keenya jalaa kaasee kan agarsiisedha. Funyaan irraa ka'ee dhufa funyaan irraa qaamni kun akkatti qaama respiratory systemii of keessatti qabatudha. Sirna hargansuu qaamaa kan jennu akkasitti kan jechuudha. Dubbadheen ture jechuudha. Gubbaan kun coastal surface jedhama. Jalli kun diaphragmatic surface jedhama. Gubbaan kun apex jedhama. Duubni kun posterior jedhama. Fuuldurri kun anterior jedhama. Gangara mediastinum surface jedhama. Muka ija isaatiin muluusa surfacein mediastinum surface jennaan. Egaa gara paartii 2tti gaafa galu development of respiratory system keessatti paartii 2 qaamota tokko tokko ilaalla jechuudha. Isas development of larynx irraa kaanee tokko tokko ilaalla jechuudha. Kanaaf akka xumuraatti nu hordofa. Development of larynx, larynxiin eessa argamte? Larynx jechuun ishii voice box jennuun sana jechuudha. Voice box kan jennuun sana. Iddoo sagaleen keenya irraa argamu. Faayidaan ishii sadi jenna. For speech, for breathing and for protective mechanism hojjette jechuudha. Nyaanni gara respiratory tract akka hin galle gochuudhaaf. Kanaaf tokko tokko ilaalla jechuudha. Development of larynx gaafa itti fufnu the larynx develops jennaan. Larynx develops from the proximal part of laryngotracheal tube. Proximal party laryngotracheal tube irraa kan argamtedha. Proximal party jechuun partii gara laryngotracheal tube kanatti aantee argamtu jechuudha. Proximal jechuun itti aanee kan argamu jechuudha. Achirraa kan dhufte laryngotracheal tube maal akka ta'e yeroo darbe laryngotracheal esophageal groove kan jedhu wajjin laallee turre jechuudha. Foorii gatiirraa warra ka'an sana isa paartii waanii galaalaaladha. Paartii waan irratti hojjetameera jechuudha. The epithelial lining of the larynx, epithelial lining isaa develop from the endoderm of the cranial end of the laryngotracheal tube. Yeroo darbe dubban endoderm lining epithelial lining fi gilaandii akka kennitu paartii waanii keessatti dubbannee turre. Isa sirriitti irra deebi'aa tolaaladha. The cartilage of the larynx develop from those in the 4 and the 6 pair of pharyngeal arch irraa argamte. Kun immoo mesenchyme jennaan kun laryngeal cartilage develop from mesenchyme that is derived from neural crest cell irraa argame immoo mesenchyme jechuudha. General embryology hin hojjenne isin hojjenne ture. Paartii tan general embryology system hundumaaf waan ta'uuf dhiyeessuun kun waan hin oolle jechuudha. Neural crest cell echa akka argamte mesenchyme maal akka taate mesenchyme jechuun embryonic connective tissue jechuudha. Echa akka dhufe neural crest cell echa akka dhufe qaamonni hundinuu laayirii lamarraa gara laayirii sadii kan jenne epiplastii fi hypoplastii kan jenne sanirraa gara endodermii, ectodermii fi mesodermiitti akkamitti akka dhufe gastrulation process kan jenne san hunda isaa qabatee waan jiruuf general embryology la barbaanna jechuudha. Then cranial end of the laryngotracheal tube proliferate rapidly maal kennaa producing paired arytenoid swelling kana jechuudha. Pair oguma san cranial part insa cranial end insa laryngotracheal tube kun proliferate ta'e rapidly maal kennaa arytenoid swelling ishee kana kenna jechuudha. Arytenoid swelling kenna. Booda arytenoid cartilage ta'uudhaaf deemti jechuudha. The swelling grow toward the tongue. Swelling gara arrabatti guddatti converting the slit-like aperture the primordium gluteus jennaan. Primordium gluteus. Gluteus ta'uuf deemti jechuudha. Gluteus jechuun iddoo inleetii sana jechuudha.
and to T-shape laryngeal inlet jennu san. T-shape laryngeal inlet ishee kana jechuudha. Ishee kana. And reduce the developing laryngeal lumen to narrow slit. The laryngeal epithelium proliferate rapidly. Laryngeal epithelium proliferate rapidly, resulting in temporary occlusion of the laryngeal lumen. Epithelium kun temporary occlusion laryngeal lumen isa. Lumen isa rapidly proliferate maal godha occlusion of laryngeal lumen. Recanalization of the larynx, recanalization process irratti larynx normally occurs. Recanalization process kun 10 week irratti kan inni uumamu torbee kurnaffaa irratti. The laryngeal ventricle qabdi from during this recanalization process argamte jechuudha. Form during this recanalization process. Ventricle larynx irratti argamtu kun yeroo kam argamti? Yeroo processii recanalization kana torbee kurnaffaa kana keessa argamti jechuudha. These races are bounded by folds of mucous membrane that become the vocal fold and the vestibular fold taati jechuudha. Vocal fold fi vestibular fold folds vocal fold vocal fold yookaan immoo vocal cord kan jennu immoo through vocal cord kan jennuun sana. Kana epiglottiin illeetii kana jira kun glotisiidha. Kan cuftu immoo irra affalamtu epiglotis jedhamti. Epiglottiin develop from caudal part of the hypopermanence permanence produced by proliferation of the mesenchyme and ventral ends of the third and the fourth pharyngeal arches. Caudal part jechuun paartii gara jalaa jechuudha. Jala. Cranial kan jennu mataa gubbaadha. Caudal kan jennu immoo jala jechuudha. Yookiin tail jennaani tailii irraa argamti ka epiglottiin kun paartii gara caudal partii irraa argamti. Achirraa proliferate taati jechuudha. Achirraa proliferate taatee argamti jechuudha. Garaagarummaa gidduu jiru isaan kun torbee shanaffaa, kun torbee arfaffaa, kun torbee ja'affaa, kun torbee kurnaffaadha. Garaagarummaa jiru laala. Garaagarummaa jiru. Laryngeal muscle develop from myoblastis in the fourth and sixth pair of pharyngeal arches. Myoblastis they are innervated by laryngeal branches of the vagus nerve. Laryngeal branch kan vagus nerve irraa innervate taate jechuudha. Innervation isaallee achirraa argamti. Gaafa sirriitti anatoomii regioniidhaan barattan sirriitti blood vessel lymphatic akkasuma nerveetii kan qaamota tokko tokkoon gaafa barattani ini argattu jechuudha. Laryngeal branch vagus nerve, cranial nerve, tailidha jechuudha. Nerve kurnaffaa isaa supply this archii kana supply godha. Growth of the larynx and epiglottis is rapidly during the first 3 years after birth. Erga dhalatee booda ilmi namaa erga dhalatee booda larynxiin isaa yookiin voice box kan jennu kun fi epiglottis kan jennu kun epiglottis jechuun prevented. Ishii epiglottiin kun cartilageidha. Gosa cartilage singilii taatee larynx irratti kan argamtu. Faayidaan ishii nyaanni gara lower respiratory tract akka hin galle kan guutudha. Yeroo nyaanni dhufe hin cufamti, yeroo immoo qilleensaa hin banamti jechuudha. By this time epiglottis has reached its adult form. Yeroo kana guddatte waggaa sadiitti fudhata jechuudha. Dhalatee namni tokko dhalatee epiglottiin isaa guddachuudhaaf waggaa 3 itti fudhata. Development trachea gaafa laallu kwa trachea develop from the laryngotracheal to distal to the larynx irraa kan argame kaakuna. Trachean distal to the larynx irraa argame. Larynx no proximal part of laryngotracheal tube irraa argamte. Kun immoo distal to the larynx irraa argame. The endodermal lining of the laryngotracheal tube distal to the larynx differentiate into epithelium and glandis bilineal jenneer. Endodermal lining maal kenna jen epithelium fi glandii kenna. For what? For larynx, tracheal and bronchi. Kan asirratti qabadha. Hiikkaa biraan qabu kun. Tracheal and pulmonary epithelium. Hiikkaa biraan qabu kanuma yeroo san paartii waan keessatti jenne sana jechuudha. The cartilage connective tissue jenne kanas muscle of the trachea are derived from splanchnic mesenchyme. Jenne kanas surrounding
The laryngotracheal tube surround kan godhee jiru splanchnic mesenchymi jennaan. Splanchnic mesodermii kan jennu jira. Isaan immoo gara laariitti guddatu. Isa gara boodatti ilaalla. Boodatti ilaalla jechuudha. Puluraa kan jennu san garasitti warra guddatan jiru. Isaan akkamitti akka guddatan ilaalla. Development of bronchi and lungs. Guddina bronchi fi guddina laangii kana gaafa ilaallu laangiin keenya respiratory body kan part 1 irratti respiratory body maal akka ta'e agarsiisan ture. Respiratory body kan jennu yookiin immoo laangi body that develop at the caudal end of the laryngotracheal diverticulum. Caudal end irraa argama innis gara jalaati waan ta'eef gara gadii deema. Caudal end dha kana kun secondary bronchial body jennaani yookiin laangi body jedhamu walii galatti. Fourth week irratti divided into two pouches. Primary bronchial body waan jennuun gara lamatti right and left itti divide taate jechuudha. Tracheal dha. Splanchnic mesodermiin kun booda ka visceral puluraa taati. Somatic mesodermiin kun immoo booda maal taati? Parietal puluraa taati jechuudha. Precardio-peritoneal canal kan jennu kun booda maal ta'a? Isumatu deebi'ee pleural cavity ta'a jechuudha. Pleural cavity ta'a. These bodies are grow laterally into the precardio-peritoneal canals. Canals the primordium of the pleural cavity. Kunola kan kun visceral dha. Kun parietal dha. Parietal fi visceral in cover gaafa akkatti godhan gidduu keessatti kan argamu. Kan reefu precardio-peritoneal canal jennee sun maal ta'e pleural cavity ta'e jechuudha. Pleural cavity kunola. Maal ture reefu precardio-peritoneal canal ture amma pleural cavity ta'e jechuudha. Secondary and tertiary bronchial body sun developed in guddate gosan either within surrounding splanchnic mesenchymi then surrounded jechuudha. The bronchial body kan jedhu kun differentiate into bronchi and their ramification in the lungs. Erga somba seenee booda ramification godha jechuudha. Ramification jechuun branch jechuudha yookaan immoo qoqqooduu jechuudha. Damee jechuudha. Ramification jechuun ramaa jechuun damee jechuudha yookaan branches. Ramification jechuun immoo dameessuu yookaan immoo of divide godha jechuudha. 17 yeroo orderii 17 ol amma utuu dhalateen dura erga dhalate booda 5 haga 7 orderii ta'an hojjeta jechuudha. Divide kana jechuudha. Kun ramification of bronchi jedhama. Erga somba seenee keessa booda kan inni ramification geggeessu jechuudha. Early in the 5th week jalqaba gara torbee shanaffaa irratti the connection of each bronchial bud connectionin kun yookiin walitti dhufeenyi bronchial body kun with trachea wajjin gaafa walitti dhufu enlarge to form a primordium of main bronchus gara tracheaatti ol gaafa deemu connectionin bakka trachea fi connectionin trachea fi bronchi gidduu jiru main bronchi itti divide ta'a jechuudha. Iddoo itti divide ta'u san at the level of T5 jenne san achirratti divide godha. Wal qooda jechuudha. Wal qooda. Qoodee somba seena. Inni tokko somba mirgaa, inni tokko somba gara bitaa seenaa jechuudha. Egaa kana fakkaata. Caccabaa deema jechuudha. Asitti trachea ture. Tracheaan asitti main bronchus divide ta'e. Main bronchusinis of gara tertiary lobar segmental interlobar segmental kan jennu sun jiru mitire. Haga terminal bronchiolus isa booda respiratory bronchiolus alveolar sac alveolar duct jedhee haga alveoli ga'utti deemaa jechuudha. Kun addaan qoodinsa isaati jechuudha. Loobii ammoo kun warra loobii upper loobii middle loobii lower loobii inferior kan right kan left immoo kun kanaaf kana fakkaata broncho pulmonary segment hojjedheera hunda isaa kan right 10 kan left immoo 8 haga 9 kan jiran sana hojjedheera viidiyoodhaan hojjetamee waan jiruuf gala laala asuma viidiyoo kana keessa viidiyoo muraasa viidiyoo 6 kan hin caalle jira waan ta'eef viidiyoo hundumaa gala laala namoota fi share godhaa. The embryonic right main bronchus
slightly large in caala kan leeftii guddaadha akkasuma gabaabaadha shortariidha leeftii waan kan leeftii waan irra hin caala waan ta'eef oriented more vertical dha orientation isaa vertically waan ta'eef this embryonic relationship persist in the adult relationship kan yeroo embryonic ture kun itti fufa jechuudha aga guddatee illee itti fufa kana jechuun sombi keenya yeroo embryonic inni gara mirgaa bronkain gara mirgaa largii shortarii akkasuma vertically ta'e sun yeroo guddaan akkasuma ta'a jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisa booda consequently foreign body is more liable to enter the right main bronchus than the left one. Wanti tokko amma qaamni yeroo baay'ee kaa ijoolleen wanti xiqqoo waan akka shumburaa fakkaatu wanti xiqqoo kan hin gashu yeroo gashan echatti argatta right langii keessatti argatta baqqaatis. Fikensiidha jechuudha. Bronko pulmonary segmentii ilaaluuf maaliif barbaachisa kan jedhu san viidiyoo hojjedhee waan hin jiru sirriitti diippilii hojjedhee waan hin jiru isa galaalala anamoon jajjabeessa tokko jalqabaa irra jira waan ta'eef na jajjabeessa isin jira divide into secondary bronchi main bronchi kun immoo secondary bronchi itti jechuudha secondary bronchi immoo tertiary bronchi itti tertiary bronchi terminal bronchiolus terminal bronchiolus two or more respiratory bronchiolus immoo isaa ol akkasuma immoo caccabaa maal ta'a alveolar duct ta'a alveolar duct alveolar sac immoo alveoli ta'a jechuudha alveoli that form lobar jechuun mainidha segmental secondary intersegmental branches tertiary orienus on the right gara mirgaa gaafa laala superior lobar bronchus will supply the upper superior lobe of the lung upper superior lobe supply godha jechuudha right main bronchus superior insa maal godha upper lobe yookaan immoo superior lobe of the right lung supply godha lower insa more yookaan immoo where is inferior bronchus subdivided into bakka lamatti qodamu inferior lamatti qodamu upperini superior qofa lobe superior qofa deema inferior lama ta'a lamisar lobe naaf kan biraa lama jira waan ta'eef middle lobe fi inferior lobe waan hafuuf inferior kophaa kan seenu lama mitire branchii lamatti seena laangii main bronchus sanaan booda addaan hira jechuudha inni tokko inni gara olii garuma olii deema superior party lobe supply gochuu deema inni afteeshin ishiin gara gadii sun immoo middle lobe fi bakka lamatti addaan qoodamte jechuudha middle tokko middle lobe dhaaf lama immoo inferior lobe dhaaf kenniti jechuudha supply gooti lamatti addaan qoodamte jechuudha inni gara bitaa gaafa laalle immoo lama ta'ee seena laa innis somba gaafa seena lama ta'ee seena tokko lachuun isaanii inni tokko gara olii superior upper lowerin immoo loobin tokko mataa isaanii qabatan inni lowerii gara olii inni gadi gara gadii deeme supply godha jechuudha each lower bronchus undergoes progressively branching godha jechuudha it is amazing branching godha deema akka orderii qo'annaadhaaf ta'utti bronko pulmonary segment sun of caccabsaa deema jechuudha orderii akkasitti eegaa deema jechuudha segmental bronchi kan jennu ka 10 gara mirgaa 8 haga 9 immoo gara bitaa kan jiran kun bifuma 7 week irratti in xumuramu already langus maturation sirriitti nu eegadha langue maturation party sirriitti nu jenna achirratti sirriitti hubattu jechuudha torbaffa irratti in xumurama bronko pulmonary segment uumame jechuudha this occurred the surrounding mesenchyme also divides surrounding godhee jiru mesenchyme so illee wal qoodaa jechuudha maal ta'a each segment bronchus with the surrounding mass of mesenchyme is primordium of bronchopulmonary segment ta'a jechuudha bronchopulmonary coverage illee wajjumaan caccaba deemte jechuudha torba 24 gaafa ga'u approximately 17 orderly branch godha formed respiratory bronchioles have developed otoo hin dhalatin dura additionally 7 order airways developed after birth erga dhalate immoo torba kan ta'an 5 erga torba kan ta'an orderly airway develop godha airway terminal bronchiolus irratti dhaabbatame ture inni kan immoo gazettiin site waan ta'eef airway in jedhama airway kan jedhaman warra conducting zone jennu sana aga terminal bronchioli kan jiran sana jechuudha addition 17 achitti erga caccabee booda warri hafan immoo torba kan ta'an erga dhalatanii booda kan caccabudha in the bronchi as the bronchi develop
bronchi kun guddachaa deemuun cartilaginous plates develop from the surrounding splanchnic mesenchyme general kana surrounding isa cartilaginous isa icha guddata splanchnic mesenchyme isa irraa guddata jechuudha. Bronchial smooth muscle immoo bronchi irra jiru connective tissue bronchi irra jiru akkasumas pulmonary connective tissue capillary are also derived from mesenchyme kana irraa argama jechuudha. As a lung develop akkuma lung guddachaa deemuun acquire layer of visceral pleura qaba. Hin barbaada. Wanta langi kana shaffanu visceral pleura echa argama. Reefu dubbanne waan ta'eef splanchnic mesenchyme irra ni argamu jechuudha. Inni kan somatic irra, inni kan mesoderm irra ni argamu jechuudha. Isa irra deebinee hin dubbannu. With expansion akkoo bal'achaa deemuun the lungs in the pleural cavity grow caudally gara gadi guddatu. Gara teelii guddatu. Gara gadi guddatu jechuun gara onneetti deemu jechuudha. Into the mesenchyme of the body wall zone close to the heart. Heart dha maqaa wal argataa jechuudha. Dhaqee heart irratti maal uuma jechuudha. Left lung irratti cardiac notch kan jennu sun isatu irraa gadi guddata langin waan ta'eef caudally waan guddatuuf gara onnee dhaqaa jechuudha. Thoracic body wall becomes lined by layer of parietal pleura. Inni tokko immoo inni gara alaa ka somatic irraa dhufti sun parietal pleura taati maal lined gooti intercostal bakka costalitti maxxantee jirti jechuudha. Lafuma irra costalis itti maxxantee jirti. Derived from the somatic mesoderm irraa argamte ishini body wall irratti maxxantee jirti jechuudha. Maturation of the lung partii sirriitti nu eegadha. Aga ammaatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Thank you. Mana kana immoo subscribe gochuun nu jajjabeessadha. Nama haaraadha. Commentii naa kaa'adha. Iddoon dogoggoretti immoo naa sirreessadha. Video garagaraa akka hojjennu abdiin qaba. Kanaaf yaada keessan commentii keessan nu kaa'aa like godhaa. Video kana nu jajjabeessaa. Mucaa ola deemadha. Ganaa barumsa irra jira. Na jajjabeessaa waan baay'ee akkan hojjedhu abdiin qaba. Thank you. Galatooma.